بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتون سكينا ورا أورود بسدي جهتما بقى قرتني ربين غيار راتي نغاي جنة. أكما بيك مكا ميديان كوني ميديا قرتني ديني في الدنيا في الليل نتتهجمنو ميديا قد جتشارا أكما قالا نيروبي تتي namni keenya ka Oromoo illee qabu hawaasni agartee muslimaa walii galatti ka afaan keenya kana dhagahu qabu jechaadha. Miidiyaan kun agartanii yoo rabbiin fedhee gaafa agartanii baatii kana 26tti akkuma namu qilleensa irratti argaa jirtan istiidiyoo isaatiif agartee gargaarsa istiidiyoo isaatiif guyyaa san qophaa'aa jirra. Kanaaf namu agartee nu qophaa'aa isiniin jennaa. Miidiyaan immootu barbaachisummaan isaa guddaadha akkuma namni martuu beeku. Namni tokko yeroo rakkateetiin jedhee akka agartee karaa isaatiin malee namni wal arguu hin dandeenye ka biyyoota adda addaa jiru kun no Ameerikaa jira namni keenya kun Kanaadaa kun Awustiraaliyaa kun lafa Arabaa kun lafa Afrikaa kun biyya teenya biyya adda addaa kana mara agartee ka waliin fidee wal dhageessisu miidiyaa kana jechuudha. Akkuma namni martuu beektan. Kanaaf barbaachisummaan miidiyaadhaa waan ammatti nuti haasofnee fixuu dandeenyu osoo hin ta'in waan dheeraadha. Kanaaf agartee namni martinuu cinaa dhaabbadhaa guyyaa san nu hirmaadhaa agartanii akka namuu irraa nafne isiniin jenna. Miidiyaan kun akkuma isin agartan ammaan kana bakka adda addaa deemee guyyaa agartee walgahii muslimaa argamu jechaadha. Akka nama biyya keenyaatitti jechaadha. Sitti lafa kanatti hogguu argame dhufee waraabee poosti isinii godhee isin irraan daawwataa jirtan. Sheekolee duraan hin argin ka isin irraan argaa jirtan. Ilmii duraan hin dhagahin ka isin irraan dhagahaa jirtan. Akkasuma agartee rakkinna biyya keenyatti dhaqqabu gara siyaasaatiin kallattii adda addaatiin jechaadha. Rakkoo biyya teennaa tahee rakkoo biyya biraa tahee ka fuudhee isin biraan gahu qilleensa irratti miidiyaa san ta'uudhaan miidiyaa beekamaa Oromoo 360 ni beeytan jedhee yaada. Namni hin beeyne illee baradhaa. Kanaaf agartanii ka itti dhiyaadhaa itti hirmaadhaa isiniin jenna. Miidiyaan kun miidiyaa guddaadha. Yoo xiqqaate gara ganna torbaatiif agartee ka biyya kana keessatti ummata keenyaa ka agartanii afaan kana dubbatu jechaadha. Kallattii cufaanuu tajaajilaa ture. Kanaaf amma bira dhaabbachuu qabnaa haqa nurraa qabaa. Bira dhaabbannee miidiyaan kun akka guddatee akka agartee duyda duuban deebine akka hamilee argatee duratti deemu barbaanna. Akka agartee sheekolee asiitittillee akka agartee shabaaba biyya kana keessa qubatuutittillee akka manguddoo biyya kana qubatuutittillee namoonni hedduun jechaadha hamilee ta'aafii jiranii agartanii isinillee hamilee ta'aafii warri qilleensarraa jenna. Kanatti aansee inshaallah sheekni keenya Sheek Muhammad Waadoon bira jiranii isaanillee agartanii kaasinii dabalanii gamanaan immootu akkasuma Sheek Bakriillee nu bira jiranii. Kanaaf agartee warri martinuu itti isinii dabalanii hankanuman dhaammadhaa jabaadhaa guyyaa san akka nurraa nafnee hadaraa isiniin jenna. Ammaan kana wanni barbaannu ka istiidiyoo isa fakkaatu ka Oromoo 360 fakkaatu yoo akkana jennu isinuu ni beeytani. Abbaan isaallee ka duyda duuban dhaabatu dheeraa tokko kan beeytanii miti kaallicha diimaa dheeraa Usmaan jedhama maasha Allah rabbi umrii haa kaa'u rabbi nu haa tursiisu rabbi fayyaa nagaa kennuufi. Kanaafuu agartanii miidiyaa isallee fakkaatu ka agartee Oromoo 360 illee fakkaatu istiidiyoo akkasii ka ajaa'ibaa banuu feena yoo rabbiin fedhe bareedaa jechaadha. Waan isaa kullii guuttate agartee ka ulamaa'ii teennaa darsii isaan kennan irraa fuudhee isin dhaqqabsiisu. Biyya Keeniyaa yoo jedhan ka namni martinuu ni beeka jedhee yaada. Durii kaayoo zabana kana namni buuse hin beeyne namni agartanii ilmii biyya kanarraa deemtu baay'ee hawwa biyyoota adda addaa irraa yooma akka Keeniyaa sanitti nu mijaa'ee takkii achi dhayinii achi qaraana jedhee namni akkanatti yaada. Ammaan kana ilmiin ta'anii dur asitti baratan sun gara qilleensatti deebitee waan jirtuuf kana mara isin biraan gahuudhaaf akkasuma duuba agartanii biyyuma keenya tanaa tama biyyatti hawwutanaayyuu akkamitti dhayinii agarra biyya san agarra jedhee warri hawwitan kulliin akka isin garsiisu jecha. Akka fakkaatu istiidiyoo akkasii bareedaa isa fakkaatu ka mul'ata qabu ka isaan madaalu akkasii banuu feenaa inshaallah guyyaa san hirmaannaa guddaa wanni barbaannuuf waan kanaafi. Kanaaf agartee warroonni quba hin qabne quba qabaadhaa nu dhihaadhaa itti hirmaadhaa of qopheessaa guyyaa sanitti of qopheessaa jenna. Namni martinuu agartanii waan nuun iyyattaniin dhihaadhaa isiniin jenna. Galatooma jazaakumullahu khayran. Asii quba nu qabaadhaatii nu dhihaadhaa isiniin jenna. Jazaakumullahu khayran. أي شيء كالإيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كينيا بكثير هندتي خير سنوجين ولتي حابلت جتشادا
gama sagantaa keenya ka guyyaarraa itti bobbaane haga tokko tokko irraa waliif ibsina jechuudha. Zamanni keessa jirru zabana namni haasawa waraabee biyyoota adda addatti qilleensa wajjin nama facaasu jechuudha. Zabana akkanaa kana keessatti zabana gartee wanni namni ittiin deemu xayyaara taate, wanni gartee namni haasawullee ni xayyaararra ariifatu taate jechuudha. Zabana akkanaa keessatti maaltu nu barbaachisa nuti akka ummata muslimtootatti, akka ummata gartee ammas afaan kana haasawutitti jechuudha. Maaltu nu barbaachisa? Diini keenyaaf maal nu barbaachisa? Duniyaa keenyaaf maal nu barbaachisa? Maaliidhaan waa dhiibuu dandeenya jennee diinii fi duniyaas wanni nuti ittiin dhiibuu dandeenyu yeroo har'aa akka zabanni tahe yoo tahuu baatan miidhama guddaa nurra dhufaa jechuudha. Zamana namni xayyaara yaabbatee deemuu harree yaabbadheetiin Ameerikaa dhaqaa yookaan Awustiraaliyaa dhaqaa yookaan biyya akkanaa dhaqaa bahara tarkaanfadhe jechuun hin danda'ama. Zamana xayyaaraan deeman keessatti jechuudha. Kanaaf zamana haasawa kalimaata akka dubbattee miliyoona meeqaatam gurra seensisuu dandeessu keessatti haasawa amata dheeraa yookaan amata 20 yookaan 30 yookaan 50 goda keessa ta'anii haasawuun nama tokko lamatti miidhama ta'a jechuudha. Miidhama ta'a. Kanaafuu wanni jechuu barbaannu miidiyaan kun lafee duydaa ka diinii keenyaa fi duniyaa keenyallee ittiin guddifannu, miidiyaan kun karakkataa keenyallee mudhii isaa ittiin jabeessinu. يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ونرت والغرغار مال جنان على البر وان تلتو دا يجو مين اما ميقاتم كبورن هاتو ميديا كان غرغار يجودا مين اما ميقاتم كبيه كين كيستي مين اما غرتي غما بالي كغما هدر بقطوتا بيوتا سن كيستي مين امن نموت هدتو ميديا كان غرغار والله كومن دم يجودا اس كيستيس بيه كان كيستيس biyya kanaan alattis namoota hedduutu karaa miidiyaa oroo kanaan faayidaa guddaa argate jechuudha. Diiniin keenyas asirratti namoota hedduu gurra gahe, akkasuma rakkataan keenyas nama hedduutu gartee rakkoo ittiin bahe jechuudha. Kanaaf nama tokko ka hawaasa tokkoof mudhii ta'e halkan qaaxiraawee guyyaas gartee osoo qaaxiraan halkanii itti jirtu hidma hawaasaatiin dhaabbatu kana mudhii jabeessinee bira dhaabbachuun miidiyaa kana guddisuun ufumaaf jenne jechuudha. Dhadhaan waan jedhe jedhan ufumaa jedhaan dhugaadhaa jedhe jedhan. Ufumaaf jennee miidiyaa kana mataa keenyaaf musliimni guddifatuudha qaba. Silaa gartee osoo gartee silaa akka ijatiyyaa maaltu naa kajeelaa jette sareen jedhan. Silaa gartee miidiyaa gurguddaa akka gartee ummata hawaasa afaan kanaan dubbatuutitti miidiyaa gurguddaa qabnu hunda guddifnee daran guddifnee miidiyaa gartee nuur hudaa guddifnee miidiyaa gartee islaamaa guddifnee miidiyaa akkasuma gartee daa'ima miidiyaa kana gartee ka hamiltan guddisnee hawaasni miidiyaa hin qabne hawaasa afaan hin qabne hawaasa miila hin qabne hawaasa gurra hin qabne duudaa dundumaa namni harka hin qabne yoo miila hin qabne yoo afaan hin qabne yoo gurra hin qabne namaa jedhamasa jajjaba dubbiin. Kanaaf afaan ofii godhaa harka ofii godhaa miila ofii godhaa ufaa jiraachisnu isin hin jenna. Miidiyoota hedduu kana guddisne waan ilmi namaa jalaan guddatu ka diinii isaaniitiin guddatan ka duniyaa isaaniitiin guddatan ka biroollee silaa danda'ame daballee jechuudha. Akkasi silaa deemuu qabna jechuudha. Duuba keessan tokkummaa guddatu dide qabni keessa keessan tokko eessa gahe kiyya tokko illee guddatu jira. Haa jaluma deddeemanii mee jaluma deddeemanii akkasi mee isin matattaaffadhaa garba hundaanu waan waa guddisuu kana rabbi fedhe haga humnaatiin namu waa guddisu ka lama guddisu ka sadi guddisu ka soddoma guddisu jidduu uf guddisurraa hawaasa guddisutti yoo silaa yaaddo hin hedduu bareedaadha. Uf guddisurraa hawaasa guddisutti namni tokko haati haadha abbaan gartee yoo dhalan irra guddaa nama ufumaaf niyyatanii dhalan isaan ufiif niyyatanii jechuudha. Rabbiin ammoo rahmata godhee banii aadamii kanaaf hedduu namaa gartee duuba ati ka aalama hedduutii nama hedduuf dhalatte ka isaan jedhu jira Rabbiin. Nuti akkas feena amma jireenya mataa ofii qofaaf jiraatan kanan barbaannu ka hawaasaaf jiraatan ka uf guddistee uf bira dabartee hawaasa guddistu kana barbaanna.
كنافو فقدسنو والحق قدسنو سننجدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبين ندرو دبتني بيتا وانا نمهارا وانا إسان دبتن إرى دبتن جرو برباچسان برباچسوما ميديا أقوم بكم أمون الدنيا كن ولين جمسيتو ميديا الدنيا كنان بيتن ميديا غوردا ميديا ما دبيتي أكسي إن BBC أكجا كان ميديا غوردا كنان الدنيا والجمسيتيجو كنا في nuti argite bakka sanillee dhaqabnu har'a miidiyaa keenya xiqqaa kana ijoollee argite amma guddisu kana wal bira dhaabannee wal gargaaree guddisuu qabna. Akkuma beekamu miidiyaan yeroo 360 tajaajilli isaa waan gadhiyaatu miti. Uummata keenyaallee faayidaa guddaa buusee islaamaa faayidaa guddaa buusee rakkata akkasuma beektan argite. وان اسن التمنو متي وان من مرتي بيكو ربنا هايد ميسو جنك كنا فرقته ميديان كن درك امن الراقه برادابات وان قبنون هم نقبنون بيكون سقبنون برادابنه ارغته ها غد في سنين جنة نبي ارغته ندر دبتامي كنا في ربنا ارغته ها غدسو كبر الله ارغته انه اتحاد بلو جنة أكمل سنين جنة ويا دي دمي جها تربفا تيك توكي الشيخ رياض قمدا كيسد وياسن أكرجم تاني نم مرتوهم لكيسدين ميديا كنا أبرد دابتني أرجتي أنا في نم مرتو وياسن قباه وان قبون ميديا كنا أبرد دابتون دركما أرجتي حق اللي نراقبه ملين سنرد دبني حق نراقبه حق ميديا كنا نراقبه أكاجي كنا بانو سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله. أكاسي ما شاء الله دبين